Egaa jechuudha keessattuu doolaarri guyyaa har'aa baay'ee tokko dabaleetiin jira jechuudha. Akka gabaa gurraachaatti hedduu dabaleetiin jira kan eeggaddaa kan torbanoota darban keessaa har'a waan ol dabaleerudha. Akkasuma gaa guyyaan har'aa immoo akkuma beektanii juunii 21 baatii 6 2025 jechuudha. Olmaa Sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin kanan isiniif qabee dhufe jechuudha. Kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubaay diraam, Kuwait diinaar, akkasumallee Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Yuuroo, Franki, dabalatan Joordaan diinaar, Bahreen diinaar, Turkii riilee, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaal, Kaatar riyaal, akkasuma Chaayinaa heewwan paawundi sterlingii illee isiniif fidanii dhufeetiin jira. Siwiidiin kiroonis dabalatee jechuudha. Kanatti aansuun nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif abaay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya jechuudha. Egaa warri mana koof haaraa taatan guyyaa har'aa irraa kaasaati maatiin haa ta'uu hin dagatiina. Notifikashinii ol irra godhadha akka yeroo hundumaa ani viidiyoo gallakkisu isin bira ga'uuf jechuudha. Laayik sheerii gochuudhaan eegala viidiyoo koo laayikii godhaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarraa yeroo isinii ka'u jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 160.50 olee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa eeggaddaa gara 157 irraa kaasee 58 kana ol ta'een beeku guyyaa har'aa 160.50 oleera jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo jechuudha doolaarri Ameerikaa tokko 131.50 oleera jechuudha. Egaa gabaa gurraachee fi baankiin garaagarummaa birrii 30 qaba jechuudha yeroo ilaalamu. Isiniin jedha inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaari'a. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio.blackmarket.com 116.86 olee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 94.22 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaara. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 103.89 olee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 83.71 olee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 184.54 olee jira. Karaa baankiitiin immoo jechuudha yuuroon tokko 159.82 olee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 196.5 olee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko jechuudha 156.98 olee jira jechuudha. Akkasuma Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethio.blackmarket.com 17.54 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewwan. Chaayinaa heewwan tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 22.30 olee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa heewwan tokko 17.95 olee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethio.blackmarket.com 215.85 olee jira. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 174.49 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 406.41 olee jira. Akkasuma Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 552.59 olee jira jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaal. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.68 olee jira jechuudha. Egaa akkuma beektanii
warri Saudi Arabiyaa siistema mataa isaaniitiin ergu waan ta'eef akkaataa isaan itti isinii ergan irra caalaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee nan dubbadha. Garuu immoo maaliif yeroo hundaa irra deddeebitaa si'uma takka waan magabaan gurraacha irra jiru nutti dubbattee hin dabartu yoo jettanii namoota duubarraan dhufaniif jechanii himaa yeroo hundaa jechuudha. Sababiinsa namni har'a reefu gara chaanaa namoonni guyyaarraa gara guyyaatti maatii naa ta'a haaraatu chaanaala korra dhufa waan ta'eef warri haaraa dhufe akka giraa isaaniin gabbaan yookiin immoo akka isaaniin cabarbarri adda akka baafataniifan yeroo hundumaa irratti dubbadha jechuudha. Saudi Arabiyaa irratti amma fakkeenya chaanaalota warra Amaaraarra yoo argitanii gabaan gurraachi akka kanaan jira jedhanii masii darbuu malee daldalaan Saudi Arabiyaa akkasitti erga akkasidha akkasi as jedhanii hin himani. Baay'een keessan dhaqaa ilaala. Warri Amaaraa baay'een isaanii gabaa gurraacha irratti hojjetu jechuudha. Garuu Oromoon keenya baay'een irratti hin hojjetan malee warri Amaaraa baay'ee isaaniitu irratti hojjeta. Ifa godhanii immoo itti himanii darban kallattumaan itti himanii darbu jechuudha. Abbaa galeef hin gala abbaan galleef immoo hin galu jechuudha. Kanaafiyyuu Saudi Arabiyaa jechuudha namni maallaqa guddaa qabdan maallaqa guddaa yani 3,000 ol warri qabdan hanga 3,000 ol warri qabdani 25 jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokko birrii Itoophiyaa 40 oleera jechuudha. Warri birriin keessan xiqqishuu taate hanga 1,500 ibbayyuu haa ta'u warri qabdan immoo jechuudha 25f adiin jira. 25f adii jechuun immoo riyaalli tokko Itoophiyaa birrii riyaalli tokko Saudi birrii Itoophiyaa 39f adii jechuudha. Garaagarummaa isaan qabani adii tokko qofaadha. Mashwaara yookiin immoo taaksii kan kaffaltan immoo xiqqoos ergi baay'ees ergi 10,000 yoo ergites 1,000 yoo ergites 50 kaffaltaa jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 35.6 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubai Diraamidha. Dubai Diraamni tokko karaa ethiopiablackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 43.63 olee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubai Diraamni tokko 35.80 olee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiopiablackmarket.com 225.95 olee jira jechuudha. Akkasuma Bahrein Diinaarri tokko karaa ethiopiablackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 424.69 olee jira jechuudha. Akkasuma Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa ethiopiablackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 4.4 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Pound Sterling. Pound Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiopiablackmarket.com 3.15 olee jira. Akkasuma Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiopiablackmarket.com 0.65 olee jira. Inni uumaa Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa ethiopiablackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 42.59 olee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa turtii gaarii waan nafaana taasiftanii fi galatooma viidiyoo kun laayik gochuun dagatinaa. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraatiin akka walitti deebinu turtii gaarii isiniif hawwa nagaan tura.